السلام عليكم ورحمة الله شما عركفون يعني جرا قالت ربي إيقار آبي شبكة بلاش سيني بدلقو موبايلي رتي أكا جايبات دلقو توقع سيني في داير وفين درا warri zeeni SMS irratti fayyadamtan jechuudha. Birrii 15 fa'aa baafattanii birrii 30 40 hajaa baafattanii aappiin isiniif dalaguu dide aappiin kun akka ajaa'ibaatti dalaga jechuudha. Isii 15 yoo baafattanis SMS lakkoofsa 3 irratti kan dalagu sana warri qabdan aappiin kun daqiiqaa sa'aatii 4 gadi irraan bu'u jechuudha. Wanni isinii galuu qabu sa'aatii 4 yoo guuttattanii itti fayyadamtan dhiirtan sa'aatii sana malee bu'uu hin danda'u. Gonkumaa aappii bareedaa ta'edha jechuudha. Warri zeenii keessallee qabdan firiilee warri fayyadamuu barbaadan mobaayilii irratti gonkumaa maallaqan barbaadu firii dalaga jechuudha. Aappiin kun aappii bareedaa akkamnatti toledha. Egaa gara barumsichaan isin dabarsa gabaabumatti isinitti argisiisa jechuudha. Egaa aappicha akkuma isin barsiisee ture guyyaa lama dura jechuudha. Aappichi VPN Proodha jechuudha. Irra maa fene irra deebi'ee isin barsiisaa jira jennaan sa'aatii dhumee nu dalaguu dide sa'aatiin yoo dhume barreeffama maal jedhu fide barreeffama kana fida jechuudha. Rakkoon isaa yeroo sa'aatiin dhume daqiiqaa 20 qofatti hafe barreeffama akkana jedhu isinitti argisiisa taa'imii kana fida. Isin immoo dhaxxanii jaddaduu qabdu jechuudha. Sa'aatii 4 malee gonkumaa irraa hin bu'u. Akkamitti jaddaddu ka jedhuun isinitti argisiisa. Isaan haaromfattanii jedhu haaromfachuu fi daataa isin barbaachisu jechuudha. Akka shabaka aappiin biraa yoo apdeet goote dirqama daataa isin barbaachisa. Alaabaa biyya biraa fidu kun gonkumaan barbaadu ofumaan sii fida. Gabaabumatti na duuka bu'aa hordofa seetingisii kana keessa ni seentu. Okay, san booda bakka aappis jedhu kana paa yeroo lama saa kana tuttu warri mobaayilii tokko tokko aappii guutuu asumatti hin fidu. Aappis bakka jirti tuttee kaatee ammas aappis kan jedhu aappii dhuma sana tuttee ammas aappii kan jedhu gubbaa kana irratti qaba isii tutta jechuudha. Ammas guutuu aappilikeeshinii guutuu aappii argachuudhaaf. Garuu warri yeroo tokkicha aappii kana xunnaan guutuutti isinii baase olooftanii silaa kunuuti jechuudha. Aappiin ani update gochuu barbaade pilaastorii keessaa buusuun ra'asiini jechuudha. Yoo daataa hin qabaanne asumaan dhuftanii update godhatu jechuudha. Sirriitti hordofa. An sa'aatii keessaa yartuun keessaa qaba sa'aatii meeqa akkanaa fidee sinal. Egaa egaala kanaan dhuftanii booda istiroonjii bakka jedhu kana tuttu jechuudha. Qubeessaa taa'urraa kan eegalu ergasii kileer bakka jedhu kana harka mirgaa kanarra yeroo tokkoof achii booda kileer si harka bitaa jirtu irratti san booda okkee ka jedhu kana isiniif okkee kanatti gadi rukuttu. Warri ammootu waan kileerii kana gara gadiitti isiniif fiduu dide mobaayilii tokko tokko gadeedhuma kanatti fide deed tootaal bakka jedhu kana barreeffama arfan gadeetti gadi barraa kan argitu jedha. Aappii irraa kaase bakka tootaal bakka jedhu kanatti kileerii wanni kileeriin kuni gadee kanatti argatu isa irratti rukuttu jechuudha. Achuma irratti akka nama rukuteen update godhachuu ni dandeessu jechuudha. Mobaayilii tokko tokko jala kanatti waan haaromsuu hin qabu. Barreeffama bakka tootaal jedhu kanatti sila achi qaba jechuudha. Achi irratti update godhachuu isiniin tila. Egaa amma aappii kana jaddadee haaromseen jira. Gonkumaa sa'aatii meeqa kanaaf hidee daataa tokko maletti keessan seena. Egaa ergan keessa seenee booda sa'aatii meeqanaa kenna jennaan sa'aatii 4 hersi 4dha jechuudha. Sa'a 4f haa 00 kokkee isiniif gala miti. Akka kanaa yoo isin dhufe sa'aatii 4 isiniif kenna jira. Garuu sila dhumatee ture jechuudha. Amma gaa'essa rukuta jennaan bakka kanaa gadi rukuta mobaayilii irratti isin argisiisa. Sirvarii 0 waan lakkoofsa tokko irratti okkee jedhachuun. Ergasii bakka kanallee tuttu warri mobaayilii hordofa. Mobaayilii firii waan lakkoofsa tokko irratti san booda egaa kana guuttattanii booda maal gootu taayimiin asumaan isiniin guutamu gonkumaa oofii bakka jedhu kanatti kilikii gootu. Sana booda ilaala akkanii ta'u jiru gubbaa kanarra yoo akkas ta'u jalqabe dalaguu barbaadutti jira. Yoo kanammoo akkana gochuu dhiisee dhimmi jedhee dhuma ijaansa ilaalee bakka kana rukuttanii serverii 01 kanarraallee kaaftanii gara gubbaa irratti godhatu isinitti agarsiisa. Sa'a daqiiqaa sekoondii 50 irratti dalagaa sekoondii 40 waan lakkaa jiru kana irratti dalaguu danda'a. Aga kana jedhutti inuma barbaadu jira dalagaatiin jiru sirriitti ilaalaa hogguu dalaga maal akka inni ta'u. Agartanii amma connectii ta'ee jira dalagee jira jechuudha. Haala kanaan
Sa'a afur asii lakkaa'u sa'a sadiif daqiiqaa 59 irratti gadi dhufee jira jechuudha. Sekoondii lakkaa'aa jira waan egaa aappii kun gonkumaa dhumatu malee raamu aappii bareedaa ta'e karaa ammaatiin ogguun dhumee barreeffama an duraan isinitti geessan fuula mobaayila keessan fidee kaa'e karaa amma dhaqeen haaromfattu amma sa'a afur isiniif kenna jechuudha. Tola biraasha mobaayilii irratti dalagaa ammallee wanni inni dalagu mobaayila biraa keessaa qabdan waayifaayi fi yoo dabarsitan isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Ani amma waayifaayi fayyadamuu jira. Waayifaayi jechuun shari'aa mobaayila biraa keessa kaa'ee mobaayilii rasiida tokko ofirraa hin qabne bitaaqa tokko ofirraa hin qabne sana waayifii kana irratti asawwalee aappii kanaan dalagsiisaa jira jechuudha.